Bahar gamaa fi gamanatti akkasumas biyya alaaf keessa teessanii kanneen nu hordoftan kabajamtoota daawwattoota BBS kun sagantaa keenya kan yeroo cufa isiniif dhiyaatu sagantaa biyyi maalitti oolte jiru. Sagantaa keenya kana arraa biyyi maalitti oolte jiruun qophiin nuti qindeeffannee dhufne hidhamtoota siyaasaa Oromoo ilaalchiseeti. Saganticha geggeessaa kan isin wajjin turu ana Arif Ahmed akkasumas waahilli khiyya anis Shamsu Bashiriyan gaduma sagantaa keenyaatti nu faana turan affeerraa keenya. Tolega Shamsu qophii keenya kan arraatiin hidhamtoota siyaasaa Oromoo irratti kan xiyyeeffannu ta'a. Meegaa hidhamtoota siyaasaa Oromoo irraa kaanee wantoota tahaa turan, wantoota tahaa jiran, wantoota fuula duratti illee nu eeggatan jennu takka takkaan haa kaafnu. Galatoon kallattiidhaan hidhamtoota siyaasaa Oromoo amma mana hidhatti ugguramanii jiran kana seenuun durame seenarraa waa barachuu waan takka gaarii waan ta'eef sirnoota dabran haala kam keessa turan hidhamtoota siyaasaa walumaa galatti Oromoo ajjeesuuf Oromoo cabsuudhaaf sirnoonni dabra siistama akkamii fayyadamanii Oromoo irratti waan jawaa kaafnu. Fakkeenyaaf bara eeguma wagguma 50 dabre kana keessa sirna nugusa irraa jalqabee jechuudha. Gaafa Haayile Sillaaseetis haaluma kanaan Haayile Sillaaseenis namoota bebbeekamoo Oromoodhaaf ni dubbata jedhamee shakkamu. Hedduu kaan hidhuu, kaan fannisuu, kaan ajjeesuu fakkeenya akka Matolaqaa Maammoo Mazammir, Abbaa Ogeessaa Seeraa Hayilamaariyaam Gammadaa, Jeneraal Taaddasaa Birruu fa'aa dabalatee akka Hagarii Tulluu fa'aa ummata kana kaan ajjeesee kaan fannisee ummata duratti jechuu kaan akkasumatti bosonatti dheefa hagalee jira. Sanbooda eega sirni nugusaa kufellee gaafa zabana dargillee warreen siyaasaa Oromoo gaggeessan Oromoo tahan hedduun isaanii zabana Mangistuu Hayilamaariyaam illee akkanumatti dararamaa turan. Fakkeenyaaf akka Hayilee Fidaanii ajjeesanii warra akka Sannaa Ilikkeefaa hidhaa turanii hedduudha gaa takka lama jennee muun dandeenyu achirraa ni deemee yaadigi dhufee yaadigilleen haaluma saniin hoggantoota siyaasaa Oromoo hidhuu ajjeesuu akkana Gammadaa fa'aa dhabamsiisuu hogganoota siyaasaa gurguddaa kaan hidhuu kaan ajjeesuu kaan biyyaa baasuu hojii godhatee itti fufe deemee arra Abiyyi Ahmad irra ga'e jechuudha. Zabana Abiyyi Ahmad immoo nama qabsoo Oromootiin afaan Oromoo dubbachaa mansalaala Oromoo irra dhaabbatee ceekuu qeerroo Oromoo irra dhaabbatee nama aangotti ol ba'e. Aangotti ol ba'e warra aangotti isa baase fakkeenyaaf akka Jawaarfaa aarsaa meeqa kafalee qeerroo tana hogganee sirna nama nyaataa TPLF waggaa 27 gadhaabde diigee qeerroo hoggansa qeerroo kennee jechuu qeerroodhaaf hoggansa kennuudhaan arra silaa Abiyyi Ahmad isaatu nama qashima baalagee nama wajji nyaanne wallaaletee malee miilarra kufeet akka Jawaarii fi Baqqalaa Garbaa fa'aa Abdii Raggaasaa fa'aa warreen aarsaa guddaa kafalanii akka inni aangoo tanarra ba'u isa taasisan arra silaa miilarra kufee dhungatee dhiifama naa godha jee galatooma isintu asiin nagee jee galatoonfatuu qaba ture malee arra akka dhiiratti mana hidhaatti isaan galchee irra ukkaamsee irra taa'utti jira jechuudha. Hanga irratti hoggantoonni keenya yeroo hamtuu tanallee Abiyyi Ahmad gaa ukkaamsee irra taa'a walumaa galatti haalli deemaa keessa deemaa dhufne kana fakkaata bal'inaan kan irraa kaafnu ta'a yaada biraatti nu hideetis. Wanni akka malee na ajaa'ibsiisu maali beektaa Shamsu? Sirnoonni dabran hundi Oromoo hidhaatuma turan. Sirnoonni dhufaa dabraan Oromoo kan ajjeefne kan hiine hin dabru biyya Itoophiyaa jedhamtu san keessatti. Akka furmaatatti Itoophiyaa yoo diigamte qofa hidhaan ajjeechaan ilmaan Oromoo irraa hafti. Laal wanni hubatamuu qabu takka yeroo nammoo wal dhaba. Barri Hayilee Fidaa fa'aa itti ajjeesan Maammoo Mazammir fa'aa itti fannisan bara ammaa wajjin haalaan wal dhaba. Maaliif yoo jette maybe yeroo sanitti Afrikaa tana guutumaa guututti diktaataraan bulaa turte haa jennu. Sirni gaafa san tureefi jaarran gaafas keessa turrellee wal dhaba. Yeroo addunyaan civilized taate kanatti beekaa Oromoo ilmuma namaatu Oromoo akka Oromootti dhiisuu akkuma namummattu nama fuudhanii hidhuu mirga isaa waan gaafate qofaaf waa gaafachuu
namichi haga nama miidhinitti qabeenya hin barbadeessinitti haga mirga namaa hin sarbinitti gaafii fedhe yoo gaafate kun mirga uumamaati, mirga dimokiraasiiti. Wanni isa daangessu hin jiru. Waan hidhamuuf hin qabu, waan dararamuuf hin qabu, wanni ajjeefamuuf takkallee nu hin jirtu ture. Garuu wanni haalaan nama ajaa'ibu maali? Bara Dargii, bara Haayila Sillaaseetii fi barri amma keessa jirru wal fakkaatu bira dabree bara Dargiitii fi bara Haayila Sillaasee barri amma keessa jirru yeroo ilmi Oromoodhaa namni aan ilma Oromootii saba kana keessaan beeju aangorra jirutti Oromoon ammallee ajjeefamuu fi hidhamuu. Warri duraan nugusoota turan sun warra hin baratin yaa jennu. Yeroo sanitti akkuma walirra wayyaatiin akkuma walirra humna qabanin wal gabroonfatuun ni jirti. Wal bulchuun ni jirti. Sirna geggeessitu keessatti namoota si dura dhaabbatan siyaasaa dulloomtuu waan taateef siyaasaan barasanii sirna nugusaa sirni waan ta'eef jecha warra si dura dhaabbatan if duraa kararraa dhabamsiisuu, mana hidhatti galchuu, yoo sodaatte jeesuu tarkaanfilee akkanaa fudhatuudha ture. Amma immoo yeroo addunyaan sivilaayizii taate, yeroo namni nama ajjeesuu dhiise, yeroo namni nama hidhuu dhiise, yeroo waa gaafatu waa dubbatuun mirga taatetti immoo mirgi namoomaa ilmaan Oromoo sarbamuun Itoophiyaa san keessatti waan hedduu nama gaddisiisu, waan hedduu biyyattiin sun kuftuu fi duubatti haftuu ta'uu, akkasumas namoonni karaa aangoodhaa dhufan hundi namoota sammuun kufaa, namoota duubatti hafoo, namoota addunyaa wajji fuulduratti tarkaanfachuu hin dandeenye ta'uu namatti agarsiisu irraa takka. Barri Hayilee Fidaa faan itti hidhamanii fi barri Jawaar Mohammad faan itti hidhaman yoo xiqqaate amata meeqaatu jidduu tana jira? Waggaa 35 akkas. Waggaa 30 booda takkaa waggaa 40 booda gochi waggaa 40 dura ilma namarratti Itoophiyaa keessa geggeeffamaa ture ammallee guyyaa har'aa geggeeffamuun ammoo waan nama dhukkubsu, waan Itoophiyaan tun akka diigamtu ummata biyyattiidhaa murteessisiisuu keessaa takka jechuudha. Beeta Abiy Ahmed modeeluma warra dursan garaagarummaa takka hin qabne exactly warra modeeluma san hordofaa ture akka waan nama hidhuun, nama ajjeesuun, nama dararuun, nama miidhuun gartee ummata kana hamilee cabsee aangorra isa tursiisutti fudhatee akkasii yaadu jira. Arra waan si ajaa'ibu mana hidhaa kana yoo laalte amma hooggantoota siyaasaa Oromoo gurguddaan dhugaadha isaanii warri nuun deemu warri kallattii qabsoo Oromoo kaa'u warri yoonii fi wanni takka dhufte karaa aangotti dhiyaatu isaanii dhuun hagam takka akka nu miidhe arku jira. Haa ta'u garuu arra gandarraa kaasee manni hidhaa jechuun haga sadarkaa federaalatti qaallittii fi qilintoo ga'utti jechuun ilmaan Oromootiin guutame. Oromiyaa keessa qabalee fi gandi aanaan godinni ilmi Oromoo manni hidhaaf waajjirri poolisii, waajjira poolisii bira dabree manneen hidhaa bira dabree manneen barnootaa irra mana hidhaati. Ilmi Oromoo kaan akkuma agarru kana mana hidhaatii gagguuranii nama harka seeraa jiru. Seeraan alallee haa qabamu. Takkaa jirtu qabamtee eega mootummaa harka seente silaa tajaajilli barbaachisan sii godhamee mana murtii dhiyaattee murtii dabaatumaan taane harkattaa miti. Arra garuu Abiy Ahmed maal godhu jira bulchiinsi isaa ilmaan Oromoo mana hidhaatii gagguuree bosona geessee akka zabana Dargii irra shanu jira jechuudha. San caala Dargiin bar yoo si ajjeesuu fedhe karaa gubbas si ajjeesa dura waan kana hin godhini waan kana gooti sin ajjeesa. Sinjee dhugaa ifaan ifa sitti himaa waan inni sinjee gooti si ajjeesa. Kun afaan dimokiraasii lallabaa afaan waan biraa siimaa fuudhee mana hidhaa geessee mana hidhaatii gagguuree arra ilmaan keenya obboleeyyan keenya rashanu jira jechuudha. Kuni maali yeroo takka maal jee jeneraali Tigiroo tokko Hayyolo Maariyaam wada hizbee tokkise mawdeqaawwan afaaxxane jee mootummaan karaa uummataa dhukaase kufiinsa isaa saffisiise jee sirriidha wanni kun. Arra sirna nafxanyaati fiduudhaaf Abiy Ahmed waan kana hunda godhee ilmaan Oromoo kaan hidhee kaan ajjeesee kaan biyyaa baasee nu bira kutee naannoo kaaboon dedheqee warra sirna federaalizimii kanatti amanan dhabamsiise jee lola hunda banee lakki saboonni ilaalaniitti sirni nafxanyaa deebi'uuf deemanii qawwee fudhatanii bosona lixan. Kufaatuma isaa saffisiise malee waa takka umriin isa dheeresse hin jiru. Garuu wanni garaa nu nyaatuu qabu wanni Oromoon ammallee halkanii guyyaa dammaqinaan eeguu qabu maali beekta?
yeroo rakkoo tanatti yeroo inni afaan hallayyaa gubbaadhaa kufuudhaaf sa'aa lakkaatu jiran kanatti hogganoonni qabsoo Oromoo qeerroon Oromoo mana hidhaa taa'uun irra hin turre. Maaliif jennaan jijjiiramni tokkoo dhufe karaa waraanaatiif